Biyya giddugalli gabaa ilillii guddaan idil addunyaa keessatti argamu uummata ilillii jaalatus jaama. Ililliiwwan gabaa gurgurtaa addunyaaf dhiyaatan keessaa 40% qabachuudhaan biyyi Niwuzilaandii adda duree ta'uun beekamti. Dhaabbanni dhiyeessa ilillii guddaan Rooyaal Filaawer Hoolaand jedhamu magaalaa guddoo Niwuzilaand Amsterdam irraa kiiloomeetira 23 fagaachuudhaan kan argamu yoo ta'u kana malees giddugalawwan ilillii baay'inaan qabaachuudhaan beekamti. Kana malees giddugalli bashannanaa Tuuliip jedhamus asitti argama. Iddoo bashannanaa Tuuliip jedhamu kanaa fi dhaabbilee ilillii oomishuun beekaman kana qofa daawwachuuf waggaatti uummata miiliyoona 1.5 irratti hirmaata. Giddugalli ilillii Tuuliip jedhamu kun ililliiwwan miiliyoona 7 ol of keessaa qaba. Illiin lafa isaa heektaara 32 yoo ta'u kana malees oomisha aannaniitiin biyyi Niwuzilaand yookaan Hoolaand jedhamtu sun baay'inaan baay'ee beekamti. Niwuzilaand olka'iinsi bishaan baharaa irraa qabdu baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef namoonni baay'een biyya Niwuzilaand daawwachuudhaaf xayyaara nama hin barbaachisu teessoo yookaan barcuma irra teesseetu daawwachuu dandeessa jechuudhaan ittiin qoosu. Fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa kan fudhattu yoo taate olka'iinsi baharaa irraa qabdu meetira 1,330 yoo ta'u Niwuzilaand garuu meetira 30 qofaadha. Lammiileen isaanii injinariingii yookaan ijaarsaan baay'ee beekamu. Fakkeenyaaf daandiin haayiweey guddaan Oofshiroo Daayiloksii jedhamu akka lakkoofsa Awuroopaatti 1927 ijaarsa eegalamee 1932 jechuun waggaa 5tti eebbifame. Kana malees daldala suupparmaarkeetii jennuun biyya jalqaba ittiin fayyadamuu jalqabdes jedhama. Fakkeenyaaf giddugalli gabaa istook maarkeet jedhamu akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 1600 waan eegaleef giddugala gabaa waggaa 420 ol lakkoofse ta'uudhaan addunyaarraa giddugala gabaa isa jalqabaati jedhama. Lammiileen Niwuzilaandii gar malee saayikila waan jaalataniif saayikilli baay'ina uummataa ni caala. Kana jechuun jiraattonni biyyattii miiliyoona 18 yoo ta'u saayikilli garuu miiliyoona 23 qabdi. Yeroo baay'ee saayikila waan fayyadamaniif paarkingii saayikilaa baay'ee ammayyaa'aa ta'es qabdi. Biyyattiin haala nageenya amansiisaa waan qabduuf bulchaan biyyattii Maark Ruut kan jedhamus ganama yeroo gara hojii deemu saayikilaan rakkoo tokko malee daandii irra deemaa gara hojii isaa gala. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1970 keessa boba'aan gar malee biyyattii keessatti waan qaala'eef mootummaan biyyattii irra deddeebi'uudhaan jiraattonni yeroo baay'ee saayikila akka fayyadaman ajajaa ture. Itti fufuudhaan daandii saayikilaaf mijaa'u babal'isuu akkasumas paarkingii saayikilaa ammayyaa ta'e kanaafuu jaalatamummaan saayikilaa biyyattii keessatti babal'achaa dhufuudhaan jiraattonni hanga ammaatti ittiin fayyadamaa jiru. Dhumarrattis kan isin bira ga'u magaalaa Amsterdam irraa dhuma viidiyoo kana irratti kan isin ga'u barbaadu magaalaa guddoo Amsterdam irraa kiiloomeetira 120 fagaattee kan argamtu magaalaa Hiikoon jedhamtu yoo taatu yeroo baay'ee magaalaan tun daawwattoota idil addunyaatiin gar malee guutamuudhaan beekamti. Magaalattiin bo'oowwan lolaa namtolcheedhaan baay'ee miidhagdee kan hojjetamte yoo taatu akkasumas manneen aadaa waggaa 300 dura ijaaraman dildiiwwan mukaan ijaaraman 170 qabdi. Magaalaan tun abbaa warraa 2600 keessaa kan qabdu yoo taatu jiraattonni kun hunduu akkuma nuti daandii mana keenyatti galuuf daandii fayyadaman isaanis bo'oowwan lolaa kana fayyadamuudhaan baasonni gurguddoon bishaan irra deeman akkasumas akka taaksiitti kan ittiin gargaaraman dooniiwwan xixiqqoon abbootii dhuunfaa fi mootummaadhaan qophaa'anii bobba'anii ittiin galuudhaaf ittiin gargaaramu. Walumaa galatti biyya Niwuzilaandii kan keessa jiraaturraa daawwannaadhaaf alarraa kan itti seenuutu jiraattota biyyattii irra baay'ata. Jiraachi dadhabaan akkuma addunyaatti Niwuzilaand ittiin beekamte immoo gaa'ila saala wal fakkaataa ayyamuudhaan addunyaarraa biyya jalqabaa akkasumas baalli sammuu odeechuu gosa hedduudhaan akkuma salaataatti daandii irratti gurguramu. Walumaa galatti wantoonni biyyoottan biroo keessatti safuu fi akka gurguddaa jedhamuudhaan mana murtii nama dhaabanii hidhaa umrii guutuu hanga murtii du'aa nama argachiisu biyyattii keessatti hayyama seeraa waajjira mootummaarraa baafattee seeraan hojjechuu dandeessa. Chaanaalii sabiskiraayib gochuu dagatina. Viidiyoon guyyaa guyyaadhaan himattasu akka isin bira gahu mallattoo bilbilaa fuuldura jiru ongora qoraa bulaa.